ammuma ta'e tokkotu falmachaa jira malee namni keenya harki guddaan rafaa jira saniif ifumoo maaliif akka rafneen beekamu. Nama keenya xangoorra jira kun keenya nu galee durumaanu kun garuu Oromoo xangoorra jira Oromoo tojirra jira akkam goonaa jedhee mamii keessa jira namni odoo nyaatamu odoo beelamu odoo biyya harkaa bahaa jiru odoo gara gadadootitti deemu odoo ummanni iyyuu ammas harki guddaa namni keenya kun keenyuma jedhee rafammas bineensi mana keessaa ka'e yoo nama nyaatu gola sin beeka waan ta'eef waan hunda hin beeka yoo ta'eef dadhabina keenya fi rakkina keenya waan beekuuf bineensi nu keessaa ka'e bineensi gola keessaa ka'e ummata keenya fixaa jira waan keenya balleessaa jira carraaqin ummanni dhiiga ummata Oromootiin amma gootti ijaarantes eenyummaan keenya caccabaa jira kun immoo namaaf dafee hin galu ta'a dubbiin tuni jara keenya viidiyoo tokko argadheetan ture viidiyoo gaafa namichi kuni angoorratti dhufu kan Facebook irratti kaleessa viidiyoo tana argeetan ture gaafuma dura namitti ani bashaashatan dhaladhan jettu tuni gaafa angoorratti dhuftu no taphachiisuuf fe'u viidiyoo kana hunu viidiyoo kiyya viidiyoon kuni guyyaan tuni hin dagadhu guyyaa tan hin dagadhu guyyaan tuni sirbata naanin calqabsiise guyyaa tan hin dagadhu 22 February guyyaa February breaking news Dr. Abiy betrayed everyone for the power akkuma jirutti viidiyoo tana hin dagadhu viidiyoo tana tukosti na godhe ana jiruu kiyyaa kan na balleesse viidiyoo tana guyyaa kana na yaadadha viidiyoo tana bakka hojiitti dhufeetan aaree viidiyoo tana dalage gaafsan guyyaa 22 February sa'aa booda ana bira sa'aa booda Awustiraaliyaatti gaafsanii gaafasanii Lammaa Magarsaa kan angoor tana namicha kanatti dabarse February 22 sa'aa booda walgayiirra turanii akkas gaafsan exactly odoo isaa walgayiirra jiranuu obsa dhabee viidiyoo tana dalagee jechuudha gaafsan bakka hojiitti ani na yaadadha gaafasan hin cabne akkan argutti ani gaafasan kan cabne gaafasan kan banne February 22 2018 sa'a booda sa'aatii booda akka Awustiraaliyaatti walgayiirra turan gaafsan oonan viidiyoo kan hojjedhu Shimallis Abdiisaatu naa bilbile dhumee itti dabarsanii gaafsan namichi kun nu gana akka Tafarii Baanteetti namichi kun nu gana duubaa ka'ee namichi kun akkamitti Lammaa Magarsaa namicha kana dabarsa namicha kana beeknu waa'ee viidiyoo kan hoo dhageessanii siruma gaafsanii ilma qixxeessa Addisuu Qixxeessatii fi Shimallis Abdiisaa wajjin wayyaan irratti waan hojjennu kana gaafsa walii bilbilaa turre baheedhaa walgayiirra jiran amma naan jedhe Shimallis Abdiisaa hunoo amma jaldeechi amma uummata keenya akka hunoo taa'etu nyaachuu malee wanta akkallee kan hin beekne gurbaa nyaannan siruma sammuu keessa jiru keessaa badde I know him duraani abdiirraan kutanne akkanuma Oromoo tokkotti waa'ee baay'ee wajjin hojjedhe waan ta'eef xinnoo wayyoo argatee eetan laale sirumaa horii argannaan akkanumaan meeshaa wayii meeshaa soogiddatti naqatan yookiin barbaree wayiitti naqatan የጨውቃ የምጣቃ ከእኔን ከነከን ማለፈ ኬስ ከኑማ ኬዚ ተከተ ኢሳቱን አብል ቢለ ኦሬዲ ለማን ኤቤ ኢቲ ደበርሴ ጋፍሰን ኢፓ አዳዳት ቱሬከስ
guyaasan kan cabne gaafasan hunduu raabadi tuuleet jawween illee gadi bahee Ameerikaa gaafsanii lakki OPDO sinin baaftuu nama kana of course guyaasanii amma argootti warri OPDO san gaafta tuftanii garaan isin guutee garaa keessan bokoktanii qabsoo galchanii kun amma biyya alaatitti eechee including amma taakkal uma include amma birri achi ol kaawwachuudhaan andeemte eenyu Adaanech Abeebee warri garaadhaaf jiraate kun warri garaadhaaf jiraate kunis akkuma nama hiyyeecha Oromoo akkuma ilma Oromoo akkuma ummata Oromoo yeroo eeggatee du'u kan hin duutan isinis du'a sareeti garuu duuti keessan innaa gurbattii tanatu naa bilbilee jechuudha gaafa sana akka nama tokkootitti guyyaa tanoon yaadadhe gaafa sanan aare achuma ammoo lammaanas deebi'ee gaafsanii member of paarlaamaa waan hin ta'inii fi amma qabsoon ummata Oromoo harkaan akkan baanee fi so humaa umutii Oromiyaa irra jira Oromiyaa kan hojjedhaa wal dhageenyaa siyaasa akkasiitiin gadi bahee Lammaa Magarsaa waa akka ta'e jechuudha. Silaa malee namittii tan akka hin beekne duru eenyummaa isiitillee akka hin beekne akka gantuu taate gantuu dhugaa akka taate namittiin tun akka sammuu hin qabne hin beekne akkas naa gaafuma sanittiin akka education takkallee qabu jechuun doktara ta'uu fi dhabaachuu muti daazmaata doktara ta'uudha forroonni keenya bilisaa isaaniitti yoo falmatan beeku naturally gifted immoo honest Oromoo wajjin bakka tokko hojjetanii humna tokkoon malee education doktara ta'uu isaa dhabuu muti amma bakkee jirru kana beeka namichi dhugaa sinitti fakkaatina ammas gaafa san bannee badiin gaafa san godhamte yaan akka Adaanech Abeebee kan akka gaafa san OPDO walitti galtee lammaa achi duubatti dabarsitee namittii tan fuulduratti fiddee 4 kiiloo seentee gaafa amma saniitiif ummanni keenya har'a bakka jiru laala Oromoo tokko argeedha firarraa nama arrabsanii niyyanii arraba odoon ta'in dadhabinni keessa jiru argaa akka biyyaatitti biyyattii caccabde du'aatiin immoo yunuu rakkin biyya sanii akkatti duubatti deeman benefitii takka qofa qabna amma sanuu hoo itti fayyadamtan qawween isin harka jira waan ta'eef warri qawwee harkaa qabdan Oromiyaa fi ummata Oromoo kana dandabachiisuu hin dandeessan sassanii gadi homaa wanni duubatti deebini malee wanni fuulduratti tarkaanfanne hin jiru sirumaa heeras caccabsaa jira heera wayyaaniin ummanni keenya fi ummanni mirmatee iyye kun ammallee namichi heera biyya saniitiif constitution seera olisin hin jiru isallee gara nafxanyaatitti deebisaa jira namichi lola amma warra ganda Amaaraa keessatti gandattee achiifasi afaan baddu kan cabsee nafxanyaa sareen iyyuun ooltu gandi Amaaraa sareen ganda Amaaraa iyyiteedhaaf nu faayidaa takka wanni achirraa fayyadamnu hin qabu ummanni Tigraay loleetii taakkoo jala dhaabe namittiin tun ammallee biyya balleessaa jirti isinii gara laata hin dhageessanii laata namni hin dhagahaa laata har'as dhagahaa qawwee malee shaggar jettan mee amma takkaan isinirraa haa ga'u shaggar dhaabe piroojeektii sanu maaster